Akkam jirtan har'a mee waliin irraa akkamitti akka paaswordii keenya jijjiirannu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Waliin irratti yeroo baay'ee namoonni paaswordii isaanii irraanfachuu danda'u. Bilbila tokkorraa gara bilbila isa biraatti yeroo geeddaruu barbaadan akkamitti waliin asii fuudhee bilbila koo kanarraa bilbila kaanitti geeddaradha kan jedhu gaafii nutti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf har'a akkaataa itti bilbila tokkorraa tokkotti geeddarannu yookiin immoo akkaataa paaswordii itti jijjiirannu yookiin immoo paaswordii waliin keenyaa akkaawuntii keenyaa beekuudhaaf kan nu barbaachisu maal akka ta'e waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti mana kana fooloo yoo hin goone mana kana haarborkee kan jedhu fooloo godha. Egaa mee waliin gara akkaawuntii keenyaatti deebina jechuudha. Erga gara akkaawuntii dhufnee booda maal goonaa profaayil kan jedhu kana gara gadii kan jiru kana profaayil kan jedhu kana tuqna jechuudha. Isii mallattoo namaa qabdu tana. Akka isa tuqneen maal nuu fidaa daashboordii kana nuu fida. Fuula kana yoo inni nuu fide edit profaayil kan jedhu tuqna. Edit profaayil kan jedhu erga cuqaafne yookiin immoo itti buunee tuqnee booda profaayilii kee parsantii 60 hin xumurre jedha. Akkaataa itti xumurullee san haala salphaa isinitti agarsiisa jechuudha. Asumaan maal isinitti agarsiisuu barbaada irraa paaswordii keenya haala kamiin akka sirreeffannu yookiin immoo paaswordii keenya yeroo irraanfanne ta'e yookiin immoo paaswordii keenya haaromsuu yoo barbaanne akkamitti akka haaromsachuu dandeenyu jechuudha kan isinitti agarsiisu har'a. Egaa paaswordii keenya haaromsiifachuuf jalqaba irratti iddoo profaayil jedhu yoo tuqnu waa'ee profaayiliiti. Amma iddoo daashboordii kana tuqna kunu. Daashboordii jechuun isa kana. Karaa harka bitaatiin karaa gadi aanuun kan jiru kana. Daashboordii ni tuqna. Akka isa tuqneen sarara sadii mataa gubbarraan nuu dhufu kana gara olitti dhufu kana ni tuqna. Ergas booda maal goona siiting kan jedhu mallattoo siitingii mataa gubbarra jirtu kana tuqna jechuudha. Erga isa tuqnee booda irra oliitti irratti erga isa tuqnee booda isa jalqabarraan nuu dhufu. Block user kan jedhu irra dabarree change password isa jedhu isa lammaffaarraa kan mallattoo qulfii ofirraa qabu kana gadi tuqna jechuudha. Akka isa tuqneen paaswordii keenya isa jalqabaa asitti barreessina. Paaswordiiwwan haarawaa itti galchinu immoo asitti barreessina. Osoo paaswordii irraanfannee hoo kan jedhuu fi fakkeenya namni paaswordii irraanfate akkamitti akka paaswordii haaromsiifatullee asumaan kan itti fuutaa jechuudha isinitti agarsiisa. Garuu jalqaba irratti maal goona paaswordii jijjiiruu hennu san paaswordii keenya isa beeknu san asitti goona. Kuni paaswordii hin beekne yoo ta'e fakkeenya paaswordii kee yeroo amma isinitti agarsiisu kana isinillee argitan viidiyoo kanarratti ni ilaaltan. Borummoo deebi'ee namni tokko paaswordii kiyyaan akka hateena jalaa hin seenne kan maal godhaa? Paaswordii kiyya yeroo shakkisanitti as bira dhufee daddafee maal godhaa? Jijjiiradha jechuudha. Paaswordii isaa isin hin beektan jedhee shakkisan asirratti barreessee ka'ee paaswordii isin hin beektan jedhu san asirratti barreesse. Mee fakkeenya isinii haa fudhadhu. Walumaan haa ilaallu. Mallattoo ijaa kanneen hundaa irraa kaafna akka ittiin ibsina. Mallattoo ijaa kana ibsuun maaliif akka barbaachise immoo waliin kan ilaallu ta'a. Yeroo iddoo kana dhuftan paaswordii keessan isa jalqaba qabdan san akkatti isinii fida haala kanaan. Anamma mallattoo ijaa tana dhaamseet paaswordii kiyya inni jalqaba qabu san naa fidee jira waan ta'eef ni dhoksaa jechuudha. Paaswordii kana isintu beeka waan ta'eef. Mee isinitti agarsiisulleen rakkoon qabu isinitti agarsiisan. Egaa paaswordiin kiyya inni jalqabaa caayin guddoodhaa. A'aan xixiqqooleedha laan xiqqoo A'aan xiqqoodha A'aat 25 kan jedhu haala kanaan barreessee ture. Paaswordii isaa haarawaa itti godhuuf deemu immoo akkam godha? Fakkeenya isinii fudhadhaa. Abjuu A guddoo godhee eegalaa abjuu A'aat 26 jedhuu ni danda'a jechuudha. Irra deebi'ee ammallee asittis kan barreessu maali? Wanni mallattoo ijaa tan ibsinuufis barreeffamni kun kan dhokate akka mul'atuuf jechuudha kun. Ammallee abjuu A'aat 26 haala kanaan barreessee erga xumuree ka'ee booda maal godha jechuudha? Paaswordii kiyya kana gara gadii dhufee riisiit kan jedhu tuqa. Egaa riisiit kan jedhu tuqee booda paaswordiin kiyya kun successfully jijjiirama jechuudha. Mee jijjiiree isinitti agarsiisu. Paaswordii caalaa A'aat 25 jedhu kanarraa gara paaswordii ofii kiyyaa barbaadu paaswordii isin hin beekneetti jijjiiradhee jira jechuudha. Anamma viidiyoo kana akka xumureen paaswordicha kana abjuu A'aat 26 kan jedhu kana 26 kan jedhu kana waan jijjiiruuf kan isin barsiisuudhaaf jecha agarsiisaa jira. Haala kanaan paaswordii keessan jijjiiradha jechuun barbaada. Erga isa xumurtanii isiidhuma gara gadii jirtu riisiit kan jettu tana tuqxan jechuudha kun as bira gara gajjallaa irratti riisiit kan jedhu tuqxu. Kanaaf osoo hin xumuriin tiippii takka immoo isinitti agarsiisa. Paaswordii irraanfannoo akkam goona kan jedhuuf.
Egaa mee amma akkamitti paaswoordii irraanfanne mootu akkaataa itti erginu isinitti agarsiisu karaa salphaa tokko koottaa hordofaa na faana bu'aa. Jalqaba irratti maal gootanii maqaa mana keessanii irraanfachuu hin qabdan jechuudha. Maqaa kan jedhamu iddoo daashboordii kanarra buunee dhufne erga dhufnee booda sarara sadii mataa gubbaa kanatti buuna. Sana booda maqaan mana kanaa amma deebi'ee kan seenuu ni danda'u. Inni Harbour Inspire kan jedhu kana. Harbour Inspire isa jala jiru kana jechuudha. Moggaasa gubbaa osoo hin ta'in isii jalaa tan yuuzarneemii tan hin qabadha. Profaayilii kan akkuma jiruun ol oofeet gara gadii irra hin dhufa. Loogaawut godhee irraa ba'ume mana kanarra. Loogaawut godhee already irraa bahee jira jechuudha. Eenyurraa yes jedheeni kunoo. Keessaa ba'ee jira. Amma deebi'ee seenuudhaaf dhufe. Yeroo deebi'ee seenuudhaaf dhufu kana ani callisee continue with email or username kan jedhu kana filadha. Isa kanaan deebi'ee seena jechuudha. Yookiin immoo bilbila biraa irratti banuuf deemaa jira ammaa jennu. Bilbila biraa irratti yeroo akkatti dhufu kana yuuzarneemiin kiyya isa Harbour jedhu kana itti galchee jira. Asitti immoo paaswoordii kana irraanfadhe haa jennu. Paaswoordii amma reefi abjuu @2026 jedheen san irraanfadhe haa jennu. Yeroo paaswoordii kan irraanfattan maal gootanii forget password kan jedhu kana cuqaastu as biratti jechuudha. Forget password imeela keessan itti galchaa jedha. Imeela ittiin bantan san itti galchaa jedha jechuudha asirratti. Imeela keessa yeroo asirratti galchitan fakkeenya imeela nama asirratti galchu kami jedhee isin yaa fudhadhu. As biratti wanti guddaan beekuu qabnu imeela filadhe bilbilanis godhuu ni dandeessu jechuudha. Warri lakkoofsa bilbilaatiin bantan bilbilaan filadhaa. Bakka jalqabaan forget bakka jedhutti imeela barreessisan isin forget yeroo jettan lakkoofsa bilbilaa itti barreessuu dandeessu jechuudha. Haala saniinis bilbila keessan irratti koodiin isin ergama akkuma imeela irratti ergamu kana. Imeela kanaan bane yoo ta'e imeelicha kana itti galchee jiraan as biratti. Eega imeela kana itti galchee booda maal godha? Submit jedhaan. Submit. Yeroo kana gara eenyutti ergama jechuudha. Daataabeeziin bakka jirutti gara siistamichaatitti ni ergama. Maaltu ergama? Namni kun paaswoordii irraanfatee jira. Paaswoordii isaa kana maaloo riisiit godhachuu barbaade ergaafii kan jedhu ni ergama. Yeroo isaan achii paaswoordii naa deebisan imeela kiyya irra dhaqee cheek godhee fidee paaswoordii kiyya itti galchadha jechuudha. Sana booda paaswoordii kiyya isaan achii naa ergan san fidee yuuzarneemii akkatti ni barreeffadha. Harbour Inspire kan jedhu kana sign in kan jedhu ni tuqa. Sana booda salphamatti paaswoordiin isaan naa erganiin gara akkaawuntii kiyyaatti deebi'aa jechuudha. Kunoo akkaawuntii kan koo irratti deebi'ee jira. Harbour ka'ee jira. Galatooma viidiyoo itti aanu hanga isinii qabadhee dhiyaadhutti yaada keessan utubaa manaati waan ta'eef yaada keessan koomentii irra naa kaayaa wanta sirreessuu qabu wanta dabaluu qabu asumaan utubaa lafee dugdaa kana waan ta'eef galatooma waraabula.